Fuutee bultii ijaarrattee jirta. Heerumtee bultii ijaarrattee jirta. Yookiin bultii ijaarrachuuf sagantaa qabattee jirta. Kuni waan nama hundarraayyuu hin oolle. Namni jiru hundinuu kan fuunee fi tan hin heerumnes hin jirtu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota kiyya hadhan tana dhaamsa gorsa bareedduu takkaan isinii dabarsa. Gorsi kiyya maal isinii fakkaatti? Erga bultii ijaarrattanii booddee isin shamaraas inni dheeraas ol dhabdee yookiin walitti bu'iinsa sii fi abbaa manaa kee gidduu jiru maatii keetiin hin gahin atis intalli erga heerumtee mana haadhaaf abbaa keetii baatirra wallolle yookaan immoo walitti buune akkas na godhe akkana na godhe jettee abbaa manaa kee maatii keetitti hin himatin. Maaliif jennaan bultiin maatiin namaa yoo keessa seene diigamaa deemti malee ijaaramaa hin deemtu. Ati maatii kee quuxoytaa yookaan wanta warri keessiin jedhu dhageette abbaa manaa kee kanatti ni jijjiiramta ta'a. Innis gaafa jaartiin tiyya akkas na goote yookaan niitiin tiyya akkas na goote jedhee himate warri isaas akkas godhe jedhee gorsa hin taaneef karaa hin taanerra kaayuu danda'a waan ta'eef wal dhabdee yookiin walitti bu'iinsa isin lamaan gidduu jiru maatii keessanis ta'ee hiriyoota keessaniin hin gaatina. Ufumaa keessanii fixadha. Walitti bu'uun hooma jiru. Galgala yoo walitti buutanii bultan ganama araarama gara wajii addaan deema. Ganama yoo walitti buutanillee osoo hin araaramin addaan deemtan galgala yeroo galtan fuula wal biraa baatan sanii walitti hin deebi'ina. Fuula ifaa walitti deebi'a dagadhaa bakkuma hojiitti dagadhaa. Yoo isinii danda'amee jedhe isumaa manaa hin bahin fixadhaa deema. Atillee gaafa inni aarinsi biraa bahee jedhe aarii saniin teettee hin eegin fuula kee ibsii eegi yeroo inni galu. Gaafa galee fuula ifaa kee arge aarii sirraa qabu sanni dagata. Hordoftoota kiyya qaqqaali. Gorsa bultii keessatti waan hedduu qopheeffadhee jira. Karaa YouTube kiyyaatiin dhuftanii warri subscribe godhinnaaf godhuudhaan warri gootan immoo na hordofuudhaan barumsa hedduu walirraa haa fudhannu isiniin jedha. Waa'ee bultii keessatti namni waanuma isa qunname irraa barumsa argata waan ta'eef koottaa walirraa haa qoodamnu isiniin jedha. Bakka jirtanii bultiin teessan haa bareeddu haa mi'ooytu rabbii warra bultii waliin ijaarate hundaayyuu walitti haa urgeessu isiniin jedha. Waa hedduu jira ni barannaa wal barsiifna waan beeynurraa osoo safuu fi aadaa fi amantii keenya hin daangessin barumsa hedduu wal barsiisuu dandeenya waan ta'eef gara siin koottaa isiniin jedha. Horoonni duuba kiyya bakka jiru hin arganne immoo subscribe naaf godhuudhaaf TikTok kiyya bakka profaayilii san dhaqaa achi jira warri qaramoo naa gootan na hordofaa isiniin jedha. Galatooma isin jaaladha hunda keessanii.